Okay, hordoftoota YouTube kootii baga nagaan gara YouTube chaanaalii kootti dhuftanii. YouTube chaanaaliin koo Abii Saba Koo Tuub kan jedhu kana si'a tokkoof YouTube keessa seentanii search gootu. Sana booddee akka kanatti gaafa isinii ba'u iddoo kanarratti Abii Saba Koo Tuub isa jedhu kana si'a tokkoof iddoo subscribe jedhu kana cuqaastu. Okay, achii booddee mallattoo bilbilaa kan fakkaattu kanatti buutu. Sana booddee all kan jedhu kanarra gootu. Egaa erga kana gootanii booddee wanti ani yeroo yerootti barnoota garaa garaa isiniif gallakkisu kallattii mansiin qaqqaba jechuudha. Kanaaf namoonni subscribe hin goone subscribe naa godhan isiniin jedha, jajjabeessaa. Yoo isinitti tole like, share illee godhaa hiriyoota keessanii fi viidiyoo kana yoo jaallattan kan biraas immoo wanti isin hojjetamuuf akkasiin hojjetamuuf feetan yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Okay, akkuma yeroo darbe koomentii garaa garaa jalatti karaa keessaas namoonni waan baay'ee na gaafachaa turtan keessaa har'a deebii tokko isinii qabadhee dhufeera. Har'a wajjiniin kan ilaallu keessattuu sooshaal miidiyaa yeroo fayyadamnu feesbuukii fa'aa kana yeroo baay'ee fireendooti nuyi fayyadamnu FB'n keenya 5,000 ol waan hin qabanneef 5,000 dabarsinee akkamitti follow yookaan hordoftoota followersoota yookaan hordoftoota qabaachuu dandeenya kan jedhu tokko gaaffisa kana na gaafattanii turtanii. Kanaaf deebii qabadhee dhufeera. Inni kan biraan akkamitti feesbuukii keenya add friend isa nama gaafaturraa gara follow akka inni nama gaafatutti akkamitti jijjiiranna kan jettan na gaafattaniif illee kunoo har'a deebii isinii qabadhee dhufeera. Okay, kanaaf amma wanta ani godhu tokko tokkoon na duukaa deemtanii hordoftanii steeppii kana yoo hordoftan YouTube'n keessan tokkoffaa FB'n keessan tokkoffaa add friend tun ta'in follow dhaan namaa dhaqaa. Follow gaafa isin godhan namoonni friendonni keessan 5,000 guutanii jirullee yoo ta'e namni follow isin godhe kamiyyuu isin hordofee wanta isin post gootan hundumaa arguu danda'a jechuudha. Inni kan biraan akkamitti follow sanarra kan godhannudha. Kana waan lamaan kanarra qabadhee dhufeera. Akka itti gammaddanii fi akka baay'ee isinitti tolu abdiin qaba. Anillee kana waan kanatti milkaa'ee waan an argeef jechuudha. Amma kallattumaan gara sana haa deemnu. Amma FB keenya bananna jechuudha. Okay, FB kan koo FB kun akka kanatti seenna. Kanatti FB ergi banannee booddee amma si'a tokkoo fi hoomii keenya irratti gaafa dhukaasnu irratti gaafa cuqaasnu kunoo akka kanaan jira. Kana jechuun okay, FB kana yoo seenee isin argisiise hoomii ergi galtanii booddee hoomii keessan irra kunoo add story fuulduraan kan jiru tuqaa 3 kanatti buutu. Achi booddee views as kan jettu mallattoo ija kan qabdu kanarratti dhukaastanii si'a tokko yoo ilaaltan amma kan koo kunoo akkuma isin argaa jirtan kana add friend kan jedhu kunoo mallattoo kanaan kaa'ee jira jechuudha. Add friendiidhaan jira. Hin jijjiiramne gara followutti jechuudha. 5,000 yoo guute friendonni koo sana booddee wanti hin godhu hin jiru jechuudha. Kanaaf maal gochuun qaba kanaafi follow kan jedhurra yoo godhe follow kanatti gaafa bu'an namooti hordoftoota koo 60,000 hedduutti akkan hordofan yookaan akka wanta ani post godhu yaadan share godhu akka isaan naaf hordofaniif naaf gargaara jechuudha. Kallattumaan gara sanatti gaafa darbinu okay, mallattoo karaa gubbaa tuqaa 3 jiru kanatti buuna. Achii booddee gara oliitti ergi deemnee booddee kun iddoo setting jedhu kanatti si'a tokkoof cuqaasna. Setting kan jedhu kana erga cuqaasnee booddee amma si'a tokkoof gadi siqnee privacy settings kan jedhu iddoo kana jira. Isa si'a tokkoof cuqaastu. Kana booddee who can see your future posts kan jedhu kana as keessa seentanii public kan jettu kanarra godhattu. Warri friends yookaan friends accepted garaa garaa yookaan only me irra godhatanii jirtanii gara publicitti deebifattu jechuudha. Okay, ammas who can see limit who can see your posts kan jedhu kanas barbaadan sana jijjiirachuu dandeessu. Sun amma kanatti miti.
who can see the people pages at least is follow kan jedhu kan ammas deemtaniitu public irra gootu jechuudha. Who can see your story public irra hogatan homaa rakkoo hin qabu. Who can send your friend request inni cimaaniif inni barbaadamaan isa kana ammas irra deebi'aati sirriitti na caqasa. Who can send you friend request isa jedhu kana everyone isa jedhu kanatu add friend akka ta'e taa'u kan godhe isa dhagati ta'ee fi kanaaf friends of friends kan jedhu irra godhattudha hordoftoota kiyya. Amma gara gootan jechuun add friend isa ture gara followtti jijjiirra jechuudha. Siitingonni kan biraan gara jalaallee hin jiraatu isaan kana yeroo kan biraa wajjin kan baranuu ta'a. Amma kallattumaan gara duubaatti si'a tokko deebinee public posts kan jedhu kana privacy setting jallaadha. Isarratti si'a tokkoof cuqaastu. Okay. Achi booddee kanatti isinii baasa. Who can follow me kan jedhu jira. Jalqaba irratti public irra godhattu. Who can see followers your timeline kan jedhu kanas ammas geessittanii public irra gootu. Public of comments is public itti deeffattu. Warri only me friends of friend fi waan kan biraarra keessanii jirtan jechuudha. Public profile information kan jedhu kanas public irra yoo keessan gaariidha. Amma mee gara duubaatti deebinee siitingii amma keessa gallee keenya kana wal wajjiniin haa ilaallu. Followtti jijjiire moo akka jalqabaatti jira kan jedhu sana seenne haa ilaallu wal wajjiniin. Okay. Gara duubaatti deebinee booddee profaayilii keenya yookaan immoo hoomii keenya gallee akka kanatti nu baasa. Amma saadi stoorii fuulduraan kan jiru tuqaa 3 kanatti buunee booddee views as kan jettu mallattoo ijaa kanatti amma sirra deebinee gaafatti buunu. Wow. Haala ajaa'ibsiisaadhaan kunoo akkuma argaa jirtan kana add friend inni sila ture gara followtti jijjiirameera jechuudha. Hordoftoota kiyyaa yeroo namootaaf dhaqama FB'n kun follow kanaan naqa namoonni follow na godhan hundumtu hordoftoota koo ta'u amma 60 hedduutti akkanatti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Friendiin koo 5,000 guutuu baatee wanti na cannaqu hin jiru jechuudha. Namoonni haala kanaan waan garaagaraatiin itti rakkachaa turtan gaaffii isin na gaafatan irratti hundaa'ee hordoftoota kiyyaa kunoo waan kana isinii qabadhe dhufeera. Ammas viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe warri hin godhin jirtan illee subscribe godhaa. Yaada keessan yoo isinitti tole immoo yaada garaagaraa qabaattan koomentii jala naa kaa'aa. Barnoota kan biraadhaan akkamitti illee akka FB peejii keenya akkamitti akka guddifannu hordoftoota isaanii illee kan peejii jechuudha. Kan isa kanaatu hin ta'in kan peejii illee akkamitti akka subscribeota baay'ee qabannu kan yuutuubii garaagaraa fi barnoota kanneen kana fakkaatan dhimmoota kana wajjin wal qabatan hedduu isaanii qopheessee jira viidiyoodhaan waraabee kanallee isiniin ga'uuf hin jedha. Dhimmoota akka irratti isiniif share isinii godhu barbaaddan yoo jiraate koomentii irra naa keessu. Oromootiyyaa isiniin jaaladhaa naga nagaatti.